daawwattoota keenya hordoftoota keenya akkasumas afeeramtoota keenya maaliif maal jannaga kanuti beenu kanuti hin beene kan waamicha dhageenyaan gama FB khiyyaatii fi kan sheekha keenyaatiinis isin gahe hoggaanee fi asirra dhiyaannu gammachuu guddootu anattis isinittis dhagama isinin jecha sagantaa teenya kallattumaan harka duraa irran kakkaa'u duraa hin tokko obboleessi keenya shayini keenya Sheekh Jamaal Aliyyi guyyaa lama ammaan dura sagantaa dabarsanii turan akkasumas guyyaa lamaan sanirraa takalee galgala karaadhatti nuuf dhaaban akkina yannoon obboleessa keenya tanuma kalee galgalaa sanis namni gariin kan hin dhagahin dhabamu takka kadhagi helleen irra deebi'uu fi jaalachuun hin dhabamu lama akkasumas yaanni keessanillee kan hin xumuramin karaadhatti dhaabbachuun hin oolamu waan ta'eef kallattumaan salaamadhaadha wanni jiru mata dureen akkuma isinuu agartanii ni hubeeytanii maaliif maaltu jira waan kanaaf san jennee isinitti himnuu miti ni beeytanii amma kallattumaan gama sheekha keenya Sheekh Jamaal Aliyyiitiin sin dabarsa falyatafaddal jazaahu khayral jazaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين ما شاء الله بقى ربين فريساتي في مرتيساتي ولن ندي بسيجا لمواي قري توتا قرآن ملي حديثا كيبل لجتو سنت دي بني عرس بقى خليسة الابن الرا اتفوفنا جدو دان ليوتنا فيديو وين اركيتو ري هيا رمضان رت سكنتا رمضانات وجي والقبته osoo namni diin hin beekne sagantaa ramadaanaatiif waan amantaas irraa dubbachuu baatee gaariidha ture qur'aana nabiyyiin rabbii sallallahu alayhi wa sallam harka isaatiin barreessee jettee dubartii wayii dhiyeessitee turte sanirra dhaabbatee jirjiraa waraabessaa gaafa qaba jaanii jaahilli namni wallaalaan jecha isaatirraa ni beekama tokko fiigaa dhufee miidiyaa irratti hin beeku garuma ammaan tana jennu kana keessaayi قرآن نبي ربي عليه الصلاة والسلام هركسات كتب خاد الدنيا أنتم قوتون دايتة بيكنا خيست دايتة زيارو تيسو خام مسجد جروحون اندي خنبين كتبه متي جي دعو قدابر الرها سواتره ونو خندقو قرى يجو سنيف سوبر باديتي ربي سبحانه وتعالى قرآن ساخي سرتكجو دبي لن تيساني دليل القرآنات في حديثانو في الدني أني أستي بقوم دبته جمال الجنان شيخ حسان نويمي bakka dubbiin raafidatu hodhamni walaa ibborre nyaate karaa keenya sanitti ifa waantu dubbataa jiran akkasitti duuba gaazexeessituu gartee humaan beene sanirraa hoggaanee fidete tan ulamaa fi namoota akka keessanii warra gartee diin barsiisu kabiraatirraa dhaga'urra ka gaazexeessitootarraa dhagayeetu dhugajee quraana nabiin harka isaatiin katabe jee dubbate sheekni isaanii isaan ta'u ammoo rabbi subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti kiju wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa taxuxuhu biyamiinika idan lartaaba almubtiluun muhammad jaan nabi muhammadiin kitaaban maan duraallee hin dubbistu hin qaraatu harka keetinillee hin barreessitu silaa warri waa balleessu shakkee mitiihi osoo nama duraan kitaaba dabre خقروته يوخا خاركان كتبوته كتاب سنرا كتبته سنجاني أكا إسان أكا سنجنف قرآني نمراي نمبرات الرا كتابة خان أوديسنا كان جنف ربين نبي محمد أمي يقولي أركي إرجيج أمي يجون نمبر ريسنة تبرئ هم تخان دبسنة نبي ربي عليه الصلاة والسلام على رغم أنفكم جالت تنس جبتنيس ربي تو أكنت تيسيرجي إسان دبسنة إسان بريسنة غوري إرجي إنما بريسوفا متمانون بريسو وجو دبسو اللي غرين علماء جما بودا خنت كوي على تري ورجول اللي نجرا سنوم اللي الرجبان نبي ربي عليه الصلاة والسلام إن بريسو إن دبسو يجو أمي يجو نمن دبسنة هم بريسنة يجو سبب وصول إنه قرآن معجزات أو دندي يجو تفسير القرآن خيست قرطبي نكجي أميوما النبي ربي عليه الصلاة والسلام ملتو نبيته ساتي يجي نمن قراني خان كتبني خا قرآن قدا خنان رفي
osoo nama katabu nama qarawute achirraa katabee jedhaniin jechuudha. Kanaafuu dhimmi sun dogoggora ta'uu asumaan isinii ibsaa. Silaa namni tokko waggaa dubbatu akkuma yeroo amma dura isinii kaasetti namni arraata isaatirraayi wanni sammuu isaa keessa jiru wanni qoma isaa keessa jiru beekamaa jechuudha. Kanaafuu gaa akkuma itti fufee jira sagantaan keenya ani kan na dhibee yeroon taa'ee waan kana waan amma deemaa jiru kana laalu dhiiroo nama wallaalummaa isaa kanaa wajjin fatwaa halkanii guyyaa godhu kanaan ajaa'ibamu. Khajaahila halkanii guyyaa uumaa harki fatwaa godhu kan irraa fudhatee jala deemuun ajaa'ibaan na dhibeen. Wal fakkaatti jarri lachuutu warra ajaa'ibanii jechuudha. Namni tokko tokko akka jettu Oromoon ogummaaf maaftu ija duraanuu irra jirtu bookeen beeksitee jedhan. Nama duraanuu dhamee karaa deemu wallaaleetu jaahila durriyyee uumaan beeyne jala deema jechuudha. Ammas karaa biraatiin Oromoon ogummaaf maaftu keessattuu anaa duraanuu iyyi naan jedhu kaduu ummaatii yaa dhagee maal gaafattaa jeejaan. Afaan gariitti anaa duraanuu iyyi naan jettu ha'azaani jedhanii maal gaafattaa jeejaan namichi. Nama duraanuu hara lubbuun isaa isaan feetu deemu jiru. Wanni tunis halaali. Tunis wanni dubbatan jirtu. Jedhanii kana laal godhaniif nama duraanuu hara muuziqaa ce'u jiru. Nama hara duraanuu fiiguudha jiru. Dhagaa jala darban. Harasuma san jala darban jechuudha. Kanatti aansuudhaan obboleeyyan sunnaan rasuulaa, hadiisni rasuulaa, as-sunnatu nabawiyyaa aslun min usuulil islaam. Hundeelee amantaa islaamaa irraa taate. Bakki amantaan islaamaa irraa fudhamte hundeen quraanatti aansee hadiisaa jechuudha. Islaamummaa hubachumaa hin dandeenye hadiisaan maletti. Hadiisaa fi quraanaas addaan baasuun hin dandeenyu lachuu balleessuu yoo taate malee. Maaliif yoo jettan akkuma yeroo dura deddeebinee dubbannetti rabbiin quraana isaa keessatti waanzalnaa ilayka zikra litubayyina linnaas. Quraana wanni sibbuufneef waan sibbuufne san litubayyina linnaas maa nuzzila ilayhim quraana isaanii bu'e san akka gargar baaftuuf sibbuufnee je. Walumaa galatti obboleeyyan keenya ahkaama hedduu seera hedduu waan haraam waan halaal hadiisaatu addaan baasa. Fakkeenyoon isinii kaase hadiisni ziqayni warqii uffachuun dubartiif halaal ta'ee dhiira irratti haraam ta'uun hadiisa keessa jira malee quraanni ni dubbata hin dubbatu. Hariiraas akkasumatti hatta dheengadda salaata dubbanne azaanaa fi iqaamaallee quraana keessa hin jiru. Akkatti azaanan akkatti iqaaman bifasaa ka dubbatu hadiisa. Seera hedduu daangaalee hedduu harabbiin daangaa godhe nama osoo fuudhee jiruu badii dalage seera isaa katti murtaawe. Abdallah ilma Umar ammaa kan waan laalee harkuuti jeemi nama ciqilfatee je walla warra amma tiktook kana dubbateen si'a hadiisa rabbi quraana rabbii keessa rajmiin hin jirtu juu ammaa kan waan laalee harkuuti je. Kanaafuu yoom kana qofa seerri bittaa gurgurtaa seerri ribaa wanni ribaa laalchisu sifti jannataa sifti ibiddaa oduuleen akhiraa akhlaaqni islaamaa adabni islaamaa naamusni akka itti nyaatan akka itti dhugan mirgaan nyaachuu akkasuma ammas bittaa gurgurtaan fuudhaa fi heerumni haqni abbaan manaatii fi haati manaa walirraa qaban akkasuma haqni ilmoo fi abbaa walirraa qaban haqni haati ilmaan irraa qabdu huquuqa haqa ollaa haa ta'u haqa islaamni walirraa qabu haa ta'u huquuqul muslimi alal muslimi sittun kajuu haqa waan namni akka islaamummaatti wajjin jiraatu hunda bakkirraa fudhatan hadiisa rasuulaati sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf salafu saalih warri gaggaariin dabre waggaa dubbatan as-sunnatu ma'a al-qur'aani kan nuuri ma'a ad-dawi. Hadiisni quraanaa wajjin akka ifaa fi ifaati. Ifa ifaan qabne jechuudha quraanni hadiisaan malatti ifa ifaan qabne. Ifaa tokko ifee nama agarsiisuun isaa yoon ifin namni ifaa ta'uudhaaf waan inni silaatti ibsu san arguu hin danda'u. Kanaafuu hadiisaa fi quraanni kan nuuri ma'addoo akka ifaa fi ifaati. Diin hubatuun itti hojjechuun hadiisaan malee numaa hin danda'amu jechuudha. Imaam al-Awzaa'iin rabbi rahmata isaaf haa godhu kijee al-Qur'aanu ahwaju ila sunnati min as-sunnati ila al-Qur'aan. Hanga quraanni hadiisatti haajamurra hanga hadisni quraanatti haajamurra hanga quraanni hadisni quraanatti haajamurra quraanaatu hadisatti haajamaa je. Li'annahu sharhu. Akkana jechuun hadisni sharii quraanaati. Dishneerii quraanaati. Quraana isaatu ibsa.
hujii salaataa guje akkatti salaatan ka ibsu maali hadiisaa ibsaa jechuudha. Kanaafuu hadiisaan malatti quraana hujitti hiikuun gonkumaa hin danda'amu jala sanarra isin himna jechuudha. Gama biraatiin yaa ayyuhal ladhiina aamanuu atii'uu llaaha wa atii'uu rasuul qaalii rabbii godhaa qaalii rasuulaa godhaa jechuun namni hadiisatti hin dalagin qaalii rasuulaa godhuu hin danda'u namni qaalii rasuulaa hin godhin qaalii rabbiitis godhuu hin danda'u. Hadiisa inkaaruun quraanaas diduudha jechuudha. Kan akka gaariitiin bal'isee isinii himaa ayata san keessatti rabbiin in kuntum tu'minuuna billaahi yoo dhugumaan rabbii fi guyyaa akhiraatti amantan je yoo iimaanni keessan iimaana dhugaa ta'ee je asara tokkoon isinii himaa imaamu Lawzaa'iin akka je namni hadiisni man ballaghahu hadiisun fakazzaba bihi faqad kazzaba salaasa namni hadiisni tokkotti dhufee hadiisa san kijibsiise sadii kijibsiise je eenyu kazzaba allaha wa rasuulahu والذي حدثه ربيس كجبسيسه إرجاء ربيتس كجبسيسه وان رسول الله عليه الصلاة والسلام أوديس سديس كجبسيسه إرجاس كجبسيسه